Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtoota fi jaallatamtoota kiyya bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa isin bira haa ga'u isinin jecha ani maqaan kiyya Muheetu yookiin Muhammad jech. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirra jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota kiyya bakka jiraattan ani maqaan kiyya Muheetu yookaan Muhammad jedhamuun beekama. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota kiyya chaanaalli kun haaraya subscribe share like gochuun na jajjabeessa yoo rabbi jedhe barnoota garaagaraa qabadhee dhufuun kiyya hin oolu gama barnoota kiyyaatiin osoo hin deemne duratti subscribe share like gochaan na jajjabeessa isinin jedha. Ani maqaan kiyya Muheetu chaanaalli koo isa kana jechuudha. Subscribe godha mallattoo al jettan irra kaa'adha. Kabajamtoota fi jaallatamtoota kiyya jara seenaatiif please subscribe kuma guutu malee akka wanti hin taane ni beeytanii please naa laalaa isinin jedha Oromootiyya. Hayyee barnoota xiqqoo takka qabadhee dhufee jira waan ta'eef dhumanuma gama barnoota kiyyaa haa deemnuu na laalaa na hordofaa affeerraa kooti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya egaa barnoonni kee maali jechuun keessan hin oolu. Barnoonni kiyya isa kana jechuudha. Seenaa sahaabotaa kurnan mee warroonni seenaa sahaabotaa kurnan kana hin beekne yoo jiraattan aappii kana buusaati itti fayyadama. Seenaa Abaabakirii, seenaa Umar binu Khattaab, seenaa Usmaan binu Affaan, seenaa Aliyyi binu Abi Xaalib. Mee warroonni seenaa kana hin beekne jirtu laata? Koottaati anis seenaa kana hin beeku walumaan haa barannu affeerraa kooti. Koottaati baradhaa. Akkasuma gaafiif deebii seenaa nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam sumaanuu salawaata buusa 440 kanallee yoo barbaaddan akkanuma gaccuqaastanii barattan jechuudha. Barachuu qabdanis barachuu qabna. Kanaafuu warroonni baratuu barbaaddan liinkii isaa jala isinii kaa'a gabbuufadhaatii itti fayyadamaa isinin jedha. Barnoonni kiyya kanarraa kanuma. Kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya chaanaalii kana subscribe gootaniif galatooma. Itti fufuu qabaa itti fufuu qabu. Chaanaalli kun jadiida haaraa waan ta'eef please Oromootii subscribe share naa godha. Namni waanuma beekurraa nama barsiisa. Anis waan beekurraa waan takka waan lama isin barsiisuu fedha qaba waan ta'eef walumaan haa barannu isiniin jedha. Hayyee nagaan naaf jiraadha.